jechuun gara maatii kootti dabalama. Warroonni maatii koo taatanii hordoftan guddaa galatooma. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkuma jalqaba irratti argitanidha. Hiriyaa isheetiin abbaa ijoollee ishee dhabde dubartiin kun jechuudha. Haa ta'u malee garuu dubartii kana irraa ani cimina isheeti kanan hubadhe jechuudha. Yeroo baay'ee dhiironni gaafa dhiisaniitiyyi dubartoota dhiisaniitiyyi gaafa deemanu dubartoonni baay'ee qalbiin lapheen isaanii cabuu baay'ee gaddanii jechuudha. Garuu dubartiin kun nama akkasii miti. Maaliifi nama kana hanga waliin jiraachaa turte keessattillee akka hin miidhinii fi amalaan isa qabachaa akka turtedha kan dubbachaatii turte jechuudha. Yoo inni fiila gaariillee ishee argisiisuu baatuyyuu isheen garuu amalaan nama isa qabachaatii turte akka isheen dubbattutti jechuudha. Haa ta'u malee garuu namni kun ishee dhiisee deemuu irraa hin hafne jechuudha. Ishee dhiisee deeme hiriyaa ishee fuudhee jira jechuudha. Osoo ijoollee qabu abbaa ijoollee ta'ee hiriyaa ishee waliin jireenya eegalee jira amma sa'aatii kanatti jechuudha. Kuni baratamaadha waan haaraa miti. Abbaan manaa hiriyaa dubartii sanii fuudhuun waanuma jiru jechuun keessattuu miidiyaa kana irratti baay'ee dubbatama wanti akkanaa kun jechuudha. Baay'ee ulfaata. Garuu dubartoonni illee immoo gaafa hiriyaa abbaa manaa hiriyaa isaanii akka isaa waliin jiraatu gaafa taasisanuyyuu hangam akka keessi isaanii itti gammadu ani hin beeku. Keessattuu abbaa ijoollee jechuudha. Ijoollee fi abbaa gargar baasaniitiyyi nama isa waliin gaafa jireenya itti fufanii baay'ee ulfaata jechuudha. Dubartiin kun erga hiriyaan ishee kun erga abbaa manaa ishee kanatti heerumte yeroo isheen ijoolleedhaaf wanta barbaachisu yookiin immoo akka abbaan ijoolleedhaaf wanta isaan ittiin guddisan ni qooda. Yeroo isaanillee dubartiin kun nama waliin deemaa takarakkara turteedha. Akka namittiin kun dubbattetti jechuudha. Kan namicha irraa fudhatte hafeetiyyi har'a gaafa isheen ijoolleedhaaf qallaba gaafattu deemte kan waliin takarakkartu baay'ee gaafii namatti ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartoonni tokko tokko hangam akka difiratii qaban yookiin immoo faxaaxaa ta'an kan nama argisiisu jechuudha. Biyyaansi isheenis nama kanarraa ilmoo argattee jirti. Garuu immoo ani boruu ilmoon kiyya maal ta'u jetteettillee nama hin yaanne. Akka taate ishee hubadhe jechuudha. Ta'eeyyuu immoo dubartii kana kan miidhamte tanarraa waa hedduun hubadhe jechuudha. Namni kun hanga ishee waliin jiraachaa ture keessatti baay'ee nama amalaan isa qabachaa turteedha. Wantin ani na gaddisiisu hin turu jettee jirti. Hanga isa waliin jiraachaa turtetti jechuudha. Jechuun osoo isa miitee jiraattee yookiin immoo kana isa balleessee jira, kana isaaf hin goone, kana isatti hir'isee jira. Jedheetiyyi namni gaafa namaan gargar bahee namatti dhagahama jechuudha. Garuu dubartiin kun wanta akkasiisan akka isheetti hin dhagahamnee fi wanta silaa gochuu fi qabdu yookiin immoo wanta silaa haati manaa abbaa manaa ishee isaatiif ta'uu qabdu tokko akka ta'aa dabarsitettidha kan dubbatte jechuudha. Garuu immoo inni isheen illee haala saniin qabattu inni deemuu irraa hin hafne jechuudha. Baay'ee ulfaata sirgaa dubbachuudhaaf ani garuu dubartiin kun baay'ee cimtuudha. Deebisaniitillee dubartoonni erga abbaa manaa isaanii duraan gargar bahanii dhiirri hunduyyuu tokko jedhanii warroonni ilaalanillee ni jiru. Dubartiin kun garuu erga isaanillee gargar baate namoota biroo waliinillee jireenya eegaluu dandeessee jirti. Keessa isheetitti nama dhiifamaa bootaa qabuudha. Akkasumallee immoo nama miidhuudhaaf hin yaalle jechuudha. Kanaaf waaqayyo laphee akka ishee kana nuuf haa kennu jechuun barbaada. Maaliif miidhamteeyyuu nama san miidhuu hin yaalle. Namoonni hundumtuyyuu tokko jettee yookiin immoo dhiironni hundumtuyyuu tokko inni na miidhee deemee jira. Kan birootillee na miidha jettee nama yaadu osoo hin taane. Innis yoo deeme jireenyi itti fufaa namni hunduyyuu amala garaagaraa qaba jettee nama hubattuudha jechuudha. Dubartoonni namni tokko yoo nu miidhe namoonni hundumtuyyuu waan nu miidhu waan nutti fakkaatuuf keessi keenya nama birootiif illee hin banamu yookiin immoo nama kamiyyuu dhiirri tokko yoo nu miidhee deeme namni hunduyyuu tokko jennee amala ittiin ilaallu qabna jechuudha. Kun sirrii akka hin taane illee obboleettiin keenya kun nu barsiistee jirtu jechuudha. Isaanis gargar baatu. Isheen garuu jireenya ishee itti fufteetidha kan jirtu. Kanaaf dhiirri tokko nu gateetii yoo deeme nuti qalbiin keenya cabuu hin qabu, lapheen keenya nu cabuu hin qabu, jireenyi itti fufa.
nuti balleessineetiyyi yoo deeme nu gaabbisiisuu danda'a. Garuu immoo namni tokko osoo badii hin qabaatin namni sun amala deemuu yookiin immoo suusii deemuu qaba yoo ta'e yoo deeme wanta nama gaabbisiisu tokkollee hin jiru jechuudha. Dubartoonni immoo warroonni abbaa manaa dubartoota irraa fudhatanu baay'ee nama gaddisiisan jechuudha. Maaliif nama akkanaa irraa fagaachuu qaban jedheen yaadaan jechuudha. Isaanis osoo abbaan manaa isaanii irraa deeme yookiin gara hiriyaa isaaniitti deeme hin gammachiisa jedhee hin yaadu. Kanaafiyyuu gaddi dubartii san bira jiru yookiin immoo miidhamni dubartii san bira jiru isheettillee dhagahamuu qaba. Bakka isheettillee buuteetii namni tokko bakka nama tokko bu'eetii gaafa namaaf hubate madaan nama sanii kan namaaf galuu danda'u jechuudha. Har'a isheen abbaa manaa ishee irraa fudhatteetii